rabbii fi ergamaa rabbitti amante jechuudha. Taqaalii isaanii dalaydu yoo dhugaan itti amante ajaja isaanii fudhachuu qabda, itti amantee itti dalaguu qabda. Akkasitti malee maqaa mu'minaa hin arkattu. Takkaa ajaja isaanii kan bu'aa ilma namaa faalleessuu agartee? Yoo kan taane jette maaliif xijaabni kan bu'aa ilma namaa faalleessuu sitti fakkaata? Dubartiin amala isaaniirraa huccuu bareedaa uffachuu feeti, meekaappa godhatu feeti, waan isii bareechuu godhachuu feeti. Nutis dubartiin islaamaa akkasumatti tolfannee haala bareedaadhaan mul'achuu feena. Garuu ni beeyna yoom akkamitti eenyu duratti bareeduu qabna. Hijaabni kabaradina keenya ija hundarraa tiisu, hijaabni kan naamusa keenya eegu, kan kabajaa fi sharafa nuuf ida'u, kan islaamaa fi kaafirallee nu kabajsiisu. Hijaabni eenyummaa keenya kan mul'isu. Garuu hijaaba akkamirraa haasawna? Shakkii malee cinaa qaamaa mul'isee cinaa kaan dhoysuu miti. Kan kofoo fi takkaa gurdii nama qabduu fooxaa xiqqootii miti. Kan faashina hordofuu miti. Hijaabni wanni dirqama